kun itti nagateetu isa kana achi isaan bisee haadhati yaachesuu ga'e jechuudha. Wallaahi billaahi rabbi jasa isaa gaa dhugaa rabbi jechuudha. Ani birri kiyya yaabadhee biyya galee biyya asii deebisanaan jedhee jechuudha. Ani paaspoortii kan kisirreeffadhu buliishanii biyya kana si deebisanaan jedhee. Kun lafaa ka'ee miti haadhateen ka'ee ajjeese. Waan qe'ee kennaallee nutu beeka. Namni gariin beekuu danda'a. Isin beekuu dhabuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf sababni ka'umsa mucaa kana ajjeecha kanaaf ka'umsa isaaf ta'e addanuu haa ba'u. Haa nu qoratamu. San booda mucaa kana murteen isa fakkaatu, murteen isa madaalu irratti haa fudhatamu. Ani waan guddaallee hin dubbadhu. Ani dhugaan isiniin jedhe. Duuti haadhateen namni waan haadhaa beeku, namni gaafa dhalee jedhe, namni gaafa firee godhate waan haadhaa beekuu danda'a. Namni gaafa hoosise waan haadhaa beekuu danda'a. Waan biraan jedhu ani amma duuti haadhateen naatuni mucaa kanarratti murteen ulfaataan irratti fudhatamee namoota kaawwanii fakkeenya ta'ee jechuudha. Duuti haadholee dhaabachuu qaba baqqaan waan biraallee hin jedhu. Duuti haadholee dhaabachuu qaba. Duuti haadhateen na fakkeenya nama maraaf ta'uu qaba. Mucaa kanarrattis murteen ulfaataan fudhatamuu qaba. Waan biraa waan guddaa jedhullee hin qabu. Ulfaadhaa galatooma. Lima yaada qabda. Wanni dabalatan jiraatu. Anda balataa wanni jechuu barbaadu dhugaa rabbii guyyatu na fidee guyyan na dubbisee akka carraa kana argadhu natti hin fakkaanne sababa kana hundaa kana ta'e mucaa mo'ataa Arsii jedhamu argitanii mucaan kun Arsii Nageelleeti. Isaatu kana hunda keessa na galchee IDC hojjisiisa jedhee birrii kee 1700 nurraa nyaate argitanii anas biyyatti na galchee bulishanii deebitaa jedhee biyyatti na galchee baasii addaa keessa na seensisee mucaa kana biyya kana dafee akka ani itti fiduu dhabe baasii mucaan kun itti nagateetu isa kana achi isaan bisee haadhati yaachesuu ga'e jechuudha. Wallaahi billaahi rabbi jasa isaa gaa dhugaa rabbi jechuudha. Ani birri kiyya yaabadhee biyya galee biyya asii deebisanaan jedhee jechuudha. Ani paaspoortii kan kisirreeffadhu buliishanii biyya kana si deebisanaan jedhee birri kenna miidiyaarra nurraa fuudhe mana makiyoorooti isin gargaara ijoollee akka Dubaayitti ijoollee shamarraa nama 5 hin gargaara ani isaaniin guddadhee adda ga'e. Birri gimmaasha gaffalaati koottaa jedhee kennaa tanallee natu fidee ture. Waliin baane kontiraata dhugaa rabbii wannaa fudhannee kaansileeshinii erga mucaan kun gimmaasha jedhee kootutti fayyadamna bakka jenneedhaan yoo dhannu biratti nurraa fuudhee ka'ee nu cufe mucaan kun anaanoo maan naan jedhe na sobee buliishanis si deebisaa biyya gali naan jedhe dhugaa rabbii gali paaspoortii kee sirreeffadhu naan jedhe paaspoortii kee as taa'ee guuttadhe jechuu as sukaayi buliishanis achi xiyyaaraan bu'ee suuraa kaasee itti kaasee ergeennaan baakki shibirrii galchi naan jedhe mucaa akkamitti akkana naan jetta ani baara xiyyaara birrii kiyyaa yaabbadhee galee birrii kiyyaa achi deebi'a maaf kana na goote jennaan silkii na cufate na dhiise jennaan bakka dadhabee mana kontiraataatti deebi'e jechuudha. Achillee taa'uun na jibbisiisee isii maayyuu kenne jedhee rabbi jedhee kadhadhee naa kennuu didee isiin immoo kassaftee amma kaansileeshinii irraa fudhattee amma bakka inni jirutti birriin kii irra naa fudhamu. Birriin namarraa naa kadhatamu illee jiru birriin kiyyas naa haadee haati tiyyas hin duute sababa isaa duute haati tiyyatu nu jechuudha. Odoonni akkas siqaayii keessa na galchuu baate mucaan kun qaata baafatee paaspoortii amma mucaa kana fidee jira adda dhugaa rabbi jechuudha. Sababa isaa kan hundi gadi haati tiyyatu sababa mucaa kanaati jechuudha. Maaliif ni rakkisaa akkanatti? Asirratti maaltu jira beektanii hin ajjeesu akka mucattiin jettetti haati duraan mana masaanuudhaan mana biraa jirti ture. Haati mucaa kana lola qaban ture nyaata kennaaf jetteetiin ilma ofii bira kadhaite. Mucaan immoo nyaata haati kennituuf sanirratti waan biraa ka gurraa qabutu jira kan inni dhagaye. Saniin haadha isaa ol kaa'eetiin kill godhe. So duumni waan kana namoonni waan kana keessa jechaanillee haa ta'u gochaanillee
harka qaban kan jiran hundi isaanii seeratti akka dhiyaatan mucaan murtii du'aa fudhachuun yoo isin mucaa kanarra murtii du'aa kan fudhanne taate nama 5 kunoo Dubaay irraa dhaadatu jiran haadha ajjeefna jechaa jiran koomentii irra dhufanii haadha ajjeefna jechaa jiran du'aatii haadholii kennaa amma hundaaf jechuun namni sababa ta'e seera mucaa kana umrii waggaa guutuu itti murteessee gadhiise yoo umrii waggaa guutuu kan itti murteessitanii gadhiiftan ta'e haala suukkanneessaadhaan haadha tana ajjeese awwalaa miti seerri quba qabaman kana mucaan kun atiin durallee haadha morma mureetiniin eegasi hidhamee gadhiifame himannaan mucaa kanarra banamaa jiru tokkoffaa miti. himannaa lammaffaa sadaffaadha haati ka himate awwalallee waasiin gadhiifamu hunda isaa ragaan information na bira jira yoo mucaan kun murtii du'aa kan fudhanne taate haadholii amma booda ajjeefaman irratti seera Itoophiyaatti murteessee jedhee fudhadhaan seera Itoophiyaatti nu ajjeesisiise jedhee fudhadha malee ilma dhiiraattu haadha ajjeese jedhee hin fudhadhaan akka luulaatti biyya keessa jira biyya tana irratti namni nu ajjeesisiise seera jedhee fudhadha yoo murtiin du'aa ittiin fudhatamin tokko miti ka inni ajjeese lamaa miti awwalallee yaalii godhee jira lammaffaadha ka ajjeese mucaan lafaa ka'een ajjeesne namatu duubaan jira dhimmana in dhukkubaa sammuun sirriin jiru kana lafa kaahaa hin jiru diingatatti yoo nama ajjeese seeratti gaafataman itti yaadamee namni sammuu dhukkubu nama ajjeese awwaaluu yaadatu awwaalee ququrxuu yaadatu billawaan bira mureetiniin morka keessaa ol bahe finiina keessaa ol bahee mucaa kana waan kana gochisiise jira. Kana hunda seerri duubaan qoratee ka dura jiru murtii ajjecha ka duubaan jiru hunda isaanii hanga godinaatti warroota jiran hunda qoratee seeratti akka dhiyeessu hangaafiin kiyya kan kennaa itti fufi. Ishee waan guddaallee dubbachuun barbaadu jalqaba irratti jechuudha isin hundi keessan uummanni Oromoo guutuun jechuudha inni duuti haadha keenna du'a keenna jettanii waan hundaa nu bira dhaabattanii nu waliin booya nu waliin iyya akka nu taane ta'a miidhamni keenya kun isinitti dhagahame sagalee nu ta'aa turtan hundi keessan galatooma waan jedhee isin galatoonfadhullee hin qabu jedhe itti aansuuni ammallee sagalee nu ta'uun keessani itti haafuuf waan biraallee hin jenne nu wanni guddaan nu quuqaru waan birri itti miti birri uumamaa miti ajandaa kennaallee miti nuti daa'imni kun lafaa ka'ee miti haadhateenna ka'ee ajjeese waan qe'ee kennaallee nutu beeka namni gariin beekuu danda'a isin beekuu dhabuu dandeettanii jechuudha kanaaf sababni ka'umsa mucaa kana ajjeecha kanaaf ka'umsa isaaf ta'e addanuu haa nu qoratamu san booda mucaa kana murteen isa fakkaatu murteen isa madaalu irratti haa fudhatamu an waan guddaallee hin dubbadhu an dhugaan isiniin jedhe duuti haadhateenna namni waan haadhaa beeku namni gaafa dhalee jedhe namni gaafa firee godhate waan haadhaa beekuu danda'a namni gaafa hoosise waan haadhaa beekuu danda'a waan biraan jedhu ani amma duuti haadhateenna tuni mucaa kanarratti murteen ulfaataan irratti fudhatamee namoota kaawwanii fakkeenya ta'ee jechuudha duuti haadholee dhaabachuu qaba baqqaan waan biraallee hin jedhu duuti haadholee dhaabachuu qaba duuti haadhateenna fakkeenya nama maraaf ta'uu qaba mucaa kanarrattis murteen ulfaataan fudhatamuu qaba waan biraa waan guddaa jedhullee hin qabu ulfaadhaa galatooma.